Hai Matakashti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu sini jenna horone arsitti tu jala argamtan hundi keessanu akkam fayyaadha baga jiraattani baga ona keessani ammallee jiraadha isin jala hundi keessanu horone arsitti tu bifaaroo taatan subscribe like share godha isin jenna inni biraammoo viidiyoo qoyi qabadhe isin dhufe viidiyoon kun immoo viidiyoo baay'ee bareedaa yaani wanta waaqarraa baratan jedhee yaada video bareedaan waan guddaa nama barsiisa wanta jireenya ilma namaa keessatti barbaachisan hedduuf keessaa qaba isin jira kanaafuu qaamaaf qalbii dhageeffadha gurra bichaa miti qalbii dhageeffadha isin jira yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo kabaraallee isiniif dabalaa koomentii jalatti naa barreessaa isin jira kallattimaan gara viidiyoo kiyyaa isin dabarsa viidiyoo daawwanne walitti deebina. Suquunname keessa ija mi'aatu jira. Gidiraarra keessa jirtu keessaa qabeenya jireenya kee jijjiirutu jira. Haala suukanneessaa har'a keessa jirtu keessaa wantoonni hafuura kee jajjabeessanii fi nooraa xinnoo irraa gara nooraa guddaatti si dabarsantu jira. Rakkoo keessa taate illee jechoota abdii nama kutan hin dubbatin. Hin danda'u. Rakkoon koo rakkoo nama biraa irraa adda. Rakkoon koo rakkoo hiikamu miti. Iddoon jiru iddoo rakkinaan marfamedha. Ani mucaa maatii hiyyeessaa keessaati. Daandiin hundumtuu natti cufameera. Dhukkubni koo kan fayyu miti. Dulloomeera. Ani ijoolleedha. Mo'ameera jechaa waanumaan kee keessa kee kaa'e kennaa kee qofa kan ta'e lafattiin balleessin. Dandeettii keessa keetiitti fayyadami. Rakkoo dura kee jiru dura dhaabbadhu. Humna keetii fi dandeettii uumaan siif kenne yoo sirriitti itti fayyadamte wallaansicha keessatti abbaan mo'ichaa si uuma. Jabaadhuutii mo'amuu waan jedhamu sana mo'i. Yeroos dandeettiin kee ba'ee addunyaatti mul'ata. Atileetonni maaraatoonii fiiganii 1 hanga 3tti ba'an yagguu badhaafaman iddoo wal fakkaataa irra dhaabbatanii miti kan isaan badhaafaman. Akkaataa qabxii galmeessaniin iddoo ol ka'aarra dhaabbachiifamanii badhaafamu. Atis dorgommii kee haala gaariidhaan yoo xumurte iddoo ol ka'aarra dhaabbattee imimmaan gammachuu roobsuun kee nafu. Akkuma ibiddi guddaan bosona irraa balalchu qaanqeen irraa ka'u. Atis qaanqee abdii keessa kee jiru afuufi bobeessi. Bulluqii isaas qofaaf osoo hin ta'in namoota naannoo kee jiraniif illee irraa hafaata. Eenyummaa irra keessa jirru kan uume ilaalcha keenya waan ta'eef ilaalcha keenya gara waan gaariitti geessuudhaan waan gaggaarii keessa keenya jiru hundumaa baasnee du'a gootaa yoo duune wayyaa. Goota jechuun isa du'ee dhalatu jechuudha. Kan seenaan bara baraan yaadatu. Iddoo nuyi itti dhalanne biyyi nuyi keessatti dhalanne maatii nuyi keessaa baane jireenyi hiyyummaa nuyi keessatti guddanne hundumtuu abaarsaa fi dha'ichi nuyi filannoo keenyaan ofitti waamne miti waan nurratti ta'e kanaafis itti gaafatamoo miti garuu yagguuduun rakkoo yagguma dhalanne sanayyuu nu waliin ture sana waliin duune taanaan kan itti gaafatamu numa mataa keenya. Sooressi addunyaa keenyaa Biilgeet akkas jedhe hiyyeessa taatee yoo dhalatte dogoggora kee miti hiyyeessa taatee yoo duute garuu dogoggora keeti. Haala amma keessa jirtu yaada keessa osoo hin galchin waan yaada kee isa guddaa fi waan milkaa'ina kee isa bira ga'uuf yaaddu qofa yaadaa gara fuula duraatti deemuu kee hin dhaabin.